naan deebisina kamittan jedhaaniin jedheen achi rikoordii waan adda addaa naa qabde jechuudha. Rikoordii biizaa kunoo sii xumureeraa erga as geessee rikoordii wanti ishiin naa qabde erga as geessee kaatee jaraa birrii tiraansfaar godhaa. Erga ati as geessee kaatee waan hundumaa godhaa. Jara nama dhibbaa hamanuun hin taatu. Waan akkas jettee natti ergite jechuudha. Achi birrii koo naa deebisiin jedheen. Takka turee danii kaan godhamee birrii koo naa deebisiin jedheen. Birrii koo naa deebisennaan situ deemuu dhiisee heerumee eessaa fideensi deebisa hani naan jette. Biizaan cituu tikkeettiin cituu nagaa qabda sumennaan. Sumayyaa Amboo. Waa'ee Kaayiroo dhufuu kana, viizaa hojjetuu kana, Awurooppaa deemuu kana, jaarsa barbaadachuu kana fedhii sirraa dhufe moo situ dhiyeesseef moo deemuu kanallee isi si jala kaa'e si hime moo situ gaafata? Ani waa'ee Kaayiroo ofirraan beeku. Deemuu akka barbaadu Kaayiroo Awurooppaa kana situ karaa naa barbaadi viizaa nama hojjetu naa barbaadi jedhee immoo isitu iyyuu Kaayiroo karaan jaan deemtatiin jedhe. Kaayiroo ani waa'uma Kaayiroo iyyuu hin qabu ani otoo naa danda'ame yoo maatiin kiyya manallee ijaarradheen ture biyyatti galeetuma nageenya jiraachuudha. Yoo maatiin kun immoo nageenya narraa dhorkanii mana kiyyallee narraa fudhatanii ani birriin Sumayyaatti erge kana ittiin biyya Arabaatti deebi'uudha kaayyoon koo. La amma manni diigamuuf maatiin akkas ta'u daarektii gaaffii gabaabaa deebise. No, sume, directly deebise. Waa'ee Dubaay irraa galanii Kaayiroo dhaquu, Awurooppaa dhaquu. Ayyee. Situ gaafate moo isitu karaan hin jiraatu oofatin jedhe. Isheetu sagalee koo dhaga'amaa jiramni namoonni irratti wal dhiifama. Ela isheetu ani kaayyoon koo akkuma sitti hime wayne keessan jira miti dhagaan jira. Dhaga'amaa rasinitti dhiifama. Namoonni irratti dawwalee. Sinitti hime karoorri koo kan inni akka hiriyaatti ishiin mari'adhe yoo maatiin kan kiyya natti jijjiiramuu baatanii ani mana sana gurguradhee hojii dhuunfaa kiyyaa banachuudha. Garuu immoo maatiin koo natti jijjiiramanii mana kiyyallee na dhorkatan. Baada kana si jaalate fudhatteetiin araaramuuf qophiidha. Inni amantaa uummata nama 11,000 si birmatee dhufe kanatti. eeyyena nama na Eka osochiti gara keessaa si guunirraa eeyyamamtuu ta'uu dhabuu keera. Ma irra deebi'i. Ani eeyyamamtuudha. Ustaaza kamii Oromoo kam jalaayyuu ba'uu hin danda'u sin jalatti bula waan ta'eef waan sin jettan naaf ta'an. Galatoome ulfaadhu. Ustaaza dhugaa yoo waan ummanni keessi arge yoo dhugallee qabaatte yoo miitellee badii qabaatte waan ummanni kee namni 11,000 ajiru kun isini arge fudhachuuf qophiidha. Ustaaz Sumayyaa Tasfaayee. Ameeni furadha. Galatooma ulfaadha ummata kiyya jari lamaanuu nuti ummata keenyaa olin jirru warri hordofaa jiru kun obboleewwan keenyaa abboota keenyaa hawwata keenyaa jedhanii hundi keessan eega waan isaan arganiin fudhanna jedhan isin immoo copy share repost godhaa membarii manaataa jarallee warra sayyuudha hunda isaanii warra keerii dalagachuu dhufe follow godhaa. Barakallahu fiikum ufillee warra repost copy share godhuuf commentii bareeda barreessu follow wal godhaa jechuudha. Karaa keerii irra deemaa jirta waan ta'eef karaa keerii irra wal barataa jirtan. Tole galatoomi jalqaba ka miidhamaa kennina seerillee akkasii dura nama miidhame jedhutu iyyuu himata akka seeratitti Sumayyaa Amboo dubbiin sirraa ka'inatti fakkaata. Sumayyaan hiriyyaateeti. Akkamitti wal bartanii jireenyi keessan akkam ture maal irratti immoo wal loltanii dubbiin keessan miidiyaarra bahe gaggabaabsi uummataa ibsi. Ayyee galatooma warri nu dhaggeeffataa jirtanis warri as jala jirtanis dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamataan hin dursaa akka ishii wajjinitti wal barree feesbuukiidhaan waan tokko
daamii dalagachaa anatu si galchaa anillee kaayiroon dhaqaa abbaa manaan kiyyallee achitti dhufee kaayirootti seera gaa'ilaa godhanna waan ta'eef yeroo sana na bira dhuftee waliin turra. Kanaafuu akkasiinaan jettee haaluma kanaani karoora duraan ishiin mari'adhee wanta gochuu qabu tokko san mari'adhee dhiisi kun isin baasu kun hojii ariifachiisaadha naan jettee yoon immoo isaa kaasuu barbaades bira taruun barbaadu tarii garaa sin quuquu danda'a. Ani nama islaamummaatti dhufedha maatiin kiyya natti dhaadataa yeroo eessatti galtaa jedhani. Sababa kanaaf jedheeni akkaman godha namni tokko immoo nama wayii jira mucaa wayitii ani garee quraana keessan jira itti waliin beeku torban lama baadan ani galuuf ka'ee booda na gaafatee ni kaasi godhadha naan jedhe garuu haala isaan beeku soda maatii kootiif jecha mucaa sana ittiin heerumaa akkami jedhee garee warra nikaana godhu gaafachuu barbaadaaf jennaan sababa kanaaf Sumayyaan natti dhufte. Jarjartee nikaan godhamiin duriyyee gandaatiif anatu kaayiroo si geessa anatu biyya gaarii si geessa abshir Sumayyaan si faana jira naan jettee baada kana wal barree erga kana birrii 120 Beeruutii taa'een tiraansfariitti godhe. Yeroon bira tiraansfariitti godhu immoo bara 2025tti bari'uudhaaf jira. Achi gaafa maskaramii guyyaa 5 bara 2025 guyyaa sanbataa Itoophiyaa gale. Bara 2025 gaafa harbii isaa immoo dirqama dhuftee wal arguu qabna Finfinneetti naan jettee paaspoortii kan keessaa warachuun qabaa. Anillee kaayiroon deema waan ta'eef dhufuu qabda naan jettee ergasii mucayyoon tokko Maareemaa jedhamti ragaadhaaf as jalayyuu jirti galchuu dandeessu ishiidha ustaaz Haliidha. Kanaan achi nama lama hin beeku maqaa isaanii dagadheera jechuudha. Sadi ta'anii jiru dhiirri sadidha nu shamarran sadidha. Achi dhuftee Sumayyaan bootaa saayyuun beeku Buraayyuutti bakka kanatti kottu naan jettee safara sanatti dhaqee wal arginee buna waliin dhugnee misaa waliin nyaannee haaluma gaariidhaan Sumayyaa gaggeessine. Anillee yeroo sana doolaara hin qabu jettee baankii irra deemaa jirtan immoo doolaara qabadheen jira doolaara 50tti kenneen karaatti doolaara 25 na gaafatonnaan doolaara 50tti kenneen baankii irra injooriin bakka ayyaa keeftaa dhodheessa baankii irra doolaara bituudhaaf deemaa jirtu dhiiste aliin fa'aayyuu ni jiru deebitee haala sagantaa tokko xiqqoo waan mana keessatti aliin fa'aa godhanii goonee Sumayyaa kana gaggeessinaa. Edda kana mana ustaas Faraan jedhanii ani hin beeku deebinee ana Maareemaa jennee giishee jedhamti heerumtee jirti. Bullee jechuudha. Erga hachi bullee anis gara Hamboottan deebi'ee ergasi baada Hambootti deebinee gurbaan tokko lakkoofsa kooddoo fudhateen beeku gaafa sana isaanum sadan sana keessa kan jiru keessaa na bilbilee Sumayyaan Maareemaan immoo yeroo sanatti gaafa ayyaana masqalaa koottu Finfinnee keessatti Finfinnee dhuftee na fuutee ayyaana masqalaa warra kee biratti hin dabarsinaa naan jette. Achi Maareemaan na waamaa turte. Sababa kana akkasumatti otoo jiru Sumayyaa yeroo hundumaa naabi bilbilti naanaa softii haalli viizaa kootii akkam ta'ennaan siifan hojjedhaman jammarree qoyi anillee reefuun kunoo manni naa qabame mana kireeffadhe naan jettee otuma akkana jettu ustaaza kana beektaa jettee lakkoofsa Arawway lakkoofsa biyya Ingiliz naa dawwalame. Sumayyaa lakkoofsi kun eessarraa Awurooppaa naa dawwalameen jedheen ay ustaazi kun si ba'uun qabu Kaayiroo irraayyuu dhufuu baattee karaa Awurooppaa achi qaxxitaa Itoophiyaa irraa si fudhachuu waan danda'uu fi nama kanaan wal bareette ani Awurooppaa deemuudha yoon deemeyyuu nama kanatti yoon heerume namni kun abbaa manaa abbaa ilmoo nama kamiinaa ta'a sume ani nama maatii koo irraa hari'amee jiru nama hin beekta maatiin kun hin jaalatani. Nama akkaminnaan anatti hamanii nama sii ta'uudhaan aan jette ayyee jennee haalli viizaa kootii akkami jennaan Sumayyaa ani hiriyaa keeti namni nama namu ragaa lafa kaayyadhu akka jettu nama hundatti dhiira hundatti garaa hin himatani ustaanni kuni nama hundatti garaa himatan garuu ustaata kana nama guyyaa qiyaamaatiin naa kakateera dhuguma sin dhiisu nama gaariidha garuu immoo Kaayiroo sababa keetiifin hafe jedhiiti birrii 220 kaffalee sababa keetiin hafe jedhi ragaa fa'a lafa kaadhu waan akka rikoordinatti qabi yookiin immoo ennaa nuti garee hiinee ni kaasiinullee sababa keetiin egaa Kaayiroo hafaa jira jedhiiti akka inni dafee Awurooppaatti si fudhatu taasisii naan jette. Achi akkuma ishiin naan jette kana hiriyaa kootii waan ishiin naan jette hunda dhagee nan ishii amana haala kana raawwadhee ustaaza Abumuwaaz dhufanii duraan miseenjaraa wajjin haasaa turre Sumayyaa faana haala birriin irratti ergellee waan hundumtuu karaa miseenjaraati. Baada kana Abumuwaaz illee dhufanii ustaaz Faraan jedhanii ustaaz Bilaan Awurooppaa jira jedhanii ustaaz Ahmad Itoophiyaa jiru akka miizeetti dhufanii